Shama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keeysanii annaga kooti isinis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraattan isiniin jedha. Egaa har'as jechuudha akkuma baratamin viidiyoo tokko qabadheesniif dhiyaadhee jira. Viidiyichi keen maal jedha kan jedhu wajjinitti deemnee ilaalla. Viidiyoo haaraa barumsa haaraa jechuudha. Kanaaf gama barumsicha keenyaatti achi osoo hin dabarre dura jechuudha warroonni haaraadhaaf yeroo jalqabaatiif haaraa taatanii gama chaanala keenya viidiyoo keenya daawwachaa jirtan subscribe godha. Akkasuma immoo like share gochuun dagatina. Facebook nikoos Telegram nikoos barsa Oromoo Arsiidilaafi jedhama. Isas follow join godhaa isiniin jecha warroonni maatii keenya taatanis akkasuma immoo viidiyicha hogguu daawwattanii irraa baatan like godhaa bira kutaa isiniin jenna. Like godhuun akka nuti deddeebinee dhufnuu fi akka ammallee barumsichi sun nama hedduu bira gahee ofii qofa irraa fayyadamtanii hin dhiifne jechuudha. Akka namni hedduu irraa fayyadamu taasisa. Kanaaf like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Amma gama barumsicha keenyaatti achi isin haa dabarsu. Egaa appiin keenya haaraadha jechuudha. Khawwal barsiifnu barnoonni keenya haaraadha. Haala kamiin nuti wanta tokko yoo barreeffamaan namni barreessee nu erge translate goonee ittiin fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo namni nu erge waan namni nu erge san fakkeenyaaf Ingiliffaan nuuf barreessuu danda'an afaan Amaaraatiin nuuf barreessuu danda'an jechuudha. Nuti garuu har'aaf dhiifama garuu translate kana keessa afaan Oromoo hin jiru. Kanaaf warroota afaan Amaaraa danda'anii fi afaan Arabaa afaan Ingiliffaa danda'aniif jechuudha. Yoo afaan biyya biroo kan danda'an yoo jiraatan kanaaf afaan san akkamiin akka hiikanii gama afaan ofiitti deeffatanii nama san wajjin illee haasayuu danda'an isinitti garsiisu. Kana jechuudha. Mee gama barumsichaatti gabaabbinumaan achi yoo isin dabarsine appilikeeshinichi translate kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Translate kan jedhu kana appilikeeshinicha ni banna. Wagguu bannee jennee text kan jedhu gubbaa kana ni jira. Nuti ni filanna. Fakkeenyaaf Arabic and Amharic jedhaa jira. Fakkeenyaaf Arabiffaa gara Amaariffaatti hiikinaan jechaatiin jira. Fakkeenyaaf amma gabaabbinumaan jechuudha. Iddoo kana yoo gadi tuqne fakkeenyaaf Arabiffaa amma gabaabbinumaan mee Arabiffaa waa haa barreessu. Fakkeenyaaf sabah alkhair jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf yaa habiibii. Fakkeenyaaf sabah alkhair yaa habiibii jedhee naa hiikamoo hin hiiku ka jedhu wajjumaan ilaalla. Amma kunoo asitti indamina addark yene fiqir jedha kunoo argitanii afaan Arabaatiin kan barreesse jala kanatti maal jedhee naa hiik sabah alkhair yaa habiibii jennaan indamina addark yene fiqir jedhee naa hiikee jira jechuudha. Barreeffama kana yoo haala kanaan nama erguu barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf amma koppii kan jettu ni argitan jedhee yaada. Kunooti koppii tana gadi tuqna gabaabbinumatti jechuudha. Koppii tana hogguu gadi tuqneetiin jennee haala kanaan koppii goona. Hogguu koppii goonee mee fakkeenyaaf haa deemnu WhatsApp keenya keessa haa gallu. Fakkeenyaaf amma WhatsApp keenya keessa gallee yoo jenne mee fakkeenyaaf nama WhatsApp kan koo kana keessa haa galu nam tokko haa ergu jechuudha. Hogguu waan kana fakkeenyaaf erguu barbaade jechuudha. WhatsApp kiyya keessa galee akkana gadi qabee paste kan jedhu filadha jechuudha. Hogguu gadi qabee paste kan jedhu dhufa isa filadha. Barreeffamni sun dhufa moo hin dhufu ka jedhu kunooti indamina dark yene fiqir kan jedhu kana jechuudha. Waaw kunoo haala kanaan akka amma argaa jirtan kanatti erguu dandeenya. Wanta namni asiin nu erge kana hoo akkamitti hiikkachuu dandeenya kan jedhuuf mee fakkeenyaaf anamma asiin barreeffama wayii nama haa ergu. Fakkeenyaaf mee afaan Amaaraatiin barreessee nam tokko haa ergu gabaabbinumatti haala kanaan jechuudha. Afaan Amaaraatiin erga barreessee fakkeenyaaf amma ani salaam jedheetumaan haa ergu. Fakkeenyaaf ammaan gabaabbinumatti jechuudha. Salaam jedhee barreessee haa ergu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana salaam goddanyaa'ee jedhee barreessee jira. Haa sendi godhuuf fakkeenyaaf kanam nu ergees ta'ee kan nuti ergines ta'ee bifuma kanaan fuunee deemuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf anamma mee yookaan Ingiliffaan haa barreessu bakka kanatti ka Ingiliffaa gama Amaariffaatti hiikuudhaaf jechuudha. Mee fakkeenyaaf anamma afaanuma good morning jedhee haa barreessu. Kunooti fakkeenyaaf good morning
jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf good morning my friend jedhuuni fakkeenyaaf nama good morning my friend jedhee haa barreessu. Barreeffama kana akkam godhaan namatu nuu erge jechuudha. Fakkeenyaaf namni yoo nuu erge haala kanaan gadi qabnaa barruu san jechuudha. Barruu tana gadi qabnee haala kanaan jechuudha. Erga gadi qabneen booda maal goona jennaan koppii goona jechuu barreeffama kana. Barreeffama kana gadi qabuudhaan koppii goona. Fakkeenyaaf koppii kan jedhu kunoo ni jira. Koppii haa godhu ija keessan duratti jechuudha. Wagguu koppii godheetiin jedhe jechuudha. Haala amma argitan kanaan koppii godhaa. Erga koppii godhee booda keessaa ba'a. Keessaa baay'ee barreeffamni kun Ingiliffaan tiraansileetii keenya keessa san dhaqa. Tiraansileetii keenya keessa wagguu dhaqne jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkam goona jennaan jalqabarra ka jiru ka Arabik jedhu kana Ingiliffatti deebisna. Isa kana English kan jedhu filachuu qabna jechuudha. Amma saatii ammaa kanatti maaliifuu Ingiliffa hiikuu waan hinnuuf English kan jedhu hin filanna. Wagguu English kan jedhu filanne kana amma asitti jechuudha. Bakka barruu kanatti kan dura irra jiru kana irraa haynaa ka direef barreessin san gadi qabuudhaan paste kan jedhu kana ni filanna. Achi booda ammoo dan kan jedhu kana filanna. Mee ni hiikamooni good morning my friend kan jedhu kana ni hiikamoo hin hiiku kan jedhu wajjiin haa ilaallu. Fakkeenyaaf bifa amma argitan kanaan jechuudha. Kunooti endamena darsh wadaajee jedhe kunoo argitanii endamena darsh wadaajee kan jedhu kana namtichi kun akkana nuu barreesseemi nuti ammoo asiin jechuudha afaan dandeenyuun amma afaan dandeenyuun barreessuuf fakkeenyaaf ni filanna. Waa inni nuun jedhe erga argineen booda English kan jedhu kana bira nutuidha. Fakkeenyaaf amma Arabik jedhee haa filadhu anam Arabiffaan barreessee garamitti hiikuu heda Ingiliffaan na barreessee inni gama Ingiliffaatti hiikuu heda jechuudha. Arabiffaan barreessee gama Ingiliffaatti hiikuu waan heduufu lammaffaa irratti ammoo Ingiliffa haa filadhu akka isin galuufin yoo viidiyoo illee dheerate. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Amma Arabiffa gara Ingiliffaatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala kanaa indamina darshi jedhee amma inni reef na barreessee waa inni na barreessan hin beekaa. Amma Arabiffaan ammoo amma maal jedhee barreessaaf alhamdulillah ana bikhair jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf alhamdulillah ana bikhair jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf amma waan kana afaan Arabaatiin barreessaa jirra malee amma inni maal ta'ee bira dhaqa jennaan Ingiliffatti jijjiirree isaa erguu hinna jechuudha. Waan ajaa'ibaati haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf alhamdulillahi ana bikhair jennee haa barreessinuufi. Alhamdulillahi ana bikhair jennee haala kanaan barreessina. Wagguu barreessinee jennee haala kanaan jechuudha. Kunooti kareefuu inni barreesse kana amma kunooti pleasure to good I am fine kan jedhu kana sagaleen illee dhageeffachuu barbaanne. Pleasure to God I'm fine ila kunooti sagaleen illee haala kanaan koppi goona. Erga koppi gooneen booda jechuudha eessa dhaqna jennaan hin deebina waasappii keenya san keessatti. Ergaa reef namni nu erge san fakkeenyaaf nu ergamee jira. Ergaa reef nu ergame sun fakkeenyaaf waasappii reef nu ergame irra haaseennu fakkeenyaaf naa ergamee jira. Ergaan kunniin waasappii san irratti naaf ergamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ergaa kana barreessine jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Erga keessa galleen booda jechuudha haala kanaanin nu gaafata. Erga inni nu gaafateen booda jechuudha ammaaf update godhi jechaa jira. Booda itti deebinaa. Fakkeenyaaf update ni gaafataatiin jira. Fakkeenyaaf kunooti barsiisaa Oromoo Horsiisee app kan jedhu irratti ergee jira. Fakkeenyaaf naa erganii jira. Deebii kana deebisuuf jechuudha anamma good morning my friend jedhanii naaf barreessanii jiran jechuudha. Haala kanaan erga naaf barraa'ee booda jechuudha anammoo barruu kana deebisuuf gadi qaba bakka barreeffamaa eegatu qeen booda pestii kan jedhu tuqa. Achi booda haala kanaan deebisuufii danda'a. Kunooti haala kanaan nama beeyne illee keessummeessinee waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma argitan dhufee jira jechuudha. Karee fi amma an reefu tana ergeef jechuudha haala kanaan dhufeetiin jira jechuudha. Gabaabinumatti kunooti jibi waasappii irraan fakkeenyaaf deebisimoo hin deebisne. Namtichi garuu good morning my friend naan jedhee anammoo ofii Ingiliffa hin beeku haala kanaan namtichaa deebisuu danda'a. Waaw ajaa'iba. Tiraansileetiin kun ammoo dhiifama yoo viidiyooleen isinitti dheerate intarneeta kennallee yoo cufnee nuufi. Fakkeenyaaf nama kun akkuma argitan waayifaan kiyyas cufaadha daataan kiyyas cufaadha. Mee fakkeenyaaf barruu xiqqoo takka barreessee ka hiikuu kaan haalaallu fakkeenyaaf amma sabah alkhair jedhee haa hiiku nama fakkeenyaaf. Sabah alkhair jedhee tumaan haa dhiisu dan jedhaan fakkeenyaaf erga dan jedheeniin booda jechuudha good morning jedhee jala kanatti naaf hiikee jira. Kunoo gubbaa kanaa yoo barbaadan daataan cufa waayifaan cufa. Barumsichi keenya har'aadha.
viidiyochi dheeratus seeraan akka isinii galuuf fakkeenyaaf eessaa buufanna aappii isa jedhuuf Chrome aappii linkii an isinii kaa'uun jechuudha kallattiidhaan fuudhee iddoo kana isin geessa. Oguun iddoo kana isin geessa jechuudha bifa amma argitan kanaan as isin fida. Oguun as isin fidee haala kanaanii as isin fideetiin jedhe jechuudha. Haala amma argitan kanaan fuudhee as isin fida. Oguun fuudhee isin fidee obsaan eeggachuudhaan jechuudha. Dhiifama akkanatti linkiin kun wagguu seentan bifa kana isinii fida kunoo sekendii wayii laakkayaa jira ni eeyda. Linkii kana wagguu tuutan viidiyichaan isiniif waraabe jala jechuudha. Haala kanaan inni nuuf fida. Wagguu inni nuuf fideetiin jedhee bifa kanaan nuuf fida. Nuti wanti biraan irraa hin eeggamu gad buufannee install goonee itti fayyadamuun alatti jechuudha. Appilikeeshinichi kan biraa Play Store irraa buuftanii offline irratti illee nuun dalaguu hin sobda akka hin jenne booda asumaan dhaamsa kooti. Jecha hanga barumsa birootii walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.